nama kuma afuri olitu islaamummaa qabate. Yoo rabbi fedhe viidiyoo warroota paastaroota gurguddaa ganda guutuu sidaamni guutuun eegana ammallee torbee dabre keessa olumusti amma namni gara islaamummaa deeme ji'a tokko keessatti Booranatti nama 911, Oomotti nama 2596, dhiyoo kana sidaama irratti torbee dabre keessa torbaan muraasa keessatti nama 500 oli guyyoota kaleessa hadiyaarra turre kaleessa malee dheengadda sidaamarra turre peejii irratti nama 55 gadi isinii dhiise boodarra nama gara 19 nama 74 ji'a tokko keessatti nama 1000 olitu islaamummaa qabate. Yoo rabbi fedhe viidiyoo warroota paastaroota gurguddaa ganda guutuu sidaamni guutuun eegana ammallee torbee dabre keessa olumusti amma namni gara islaamummaa deeme maaltu nu mala waan jedhu paastaroota illee dubbisanii mallaqa guddaa warra guyyaa tokko sagantaa madarakii waltajjii tokko irra 70,000 80,000 100,000 kennaaf 100,000 fudhatutu 100,000 duniyaa fudhatu irra islaamummaa fudhadhee jannata rabbi argatu wayya jedhanii viidiyoo isaaniillee horaabee seenaa isaanii yoo rabbi fedhe guyyaa boruu iftaanii guutuu isaa gadi isinii dhiisa waan ajaa'ibaa dhaga'uuf deemtanii alhamdulillahi rabbil aalamiin dalagaa bareedaarra jirtan garuu dalagaan gurguddaan dachii irratti hafte ta dachii tanallee yeroo tokko tokko ma yaadadha alhamdulillahi rabbil aalamiin namni 4,000 ji'a tokko keessatti fiduu jechuun wallahi waan salphaa miti. Warroonni miidiyaa quba qabdan ammoo qajeelatti quba qabdan jechatti abdiin qaba. Kanammoo riyaalitii nama fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessa wal dhabbiin hin jira. Kontiraadigshiniin hin jira. Matsaafni keessan eegana lolatti maali ani yoo kana haasawe advaanteejiin nama barsiisu tokko hin jiru. Wanni an barsiisu maali? Riyaalitii dubbii namni yoo isa dhagahe sababa waan saniitiin lubbuu fi ibiddarraa baraaree gara xurree nagaatitti deebisuu danda'u jechuudha. Qabxii afurii gabaabsee lafa siikaa yoo isiirra mormii qabaatte achi booda gaafii kan kee ka qabdullee ni gaafatta. Tokkoffaa wanni atillee beekuu qabdu nabiyyoonni guutuun Yesuus jedhamullee Abrahaam ka jedhame waamamullee Moose ka jedhamullee Daabiid ka jedhamullee nabiyyiin tokko ka amantii islaamummaa malee eenxummaaf kaatolikummaaf ortodoksummaa fi johoovummaadhaan waamame hin jiru. Tana akkanaa beektu sirraa barbaada. Yoo tarii wanni kun dogongora ta'e yoo amantii nabiyyoonni rabbii amantiin jira islaama taate ati eenxummaan ufinte ortodoksummaa yoo ufinte normaalii atini karaa akka kamirra akka jirtu hin beeyta waan taateef qara daandii dhugaatii as dhuftaa tana naa qabatte. Inni lammaffaa amantii namni kallattii gara garaatiif baafata. Yeroo ammaan tana broad category of religioniin 4,000 fi wayi 300 ol gara subsectittis yeroo deebi'amu amantii 10,100 fi 31 ol. Amantiin takkattiin isi amantiidha jedhamtee taragaa qabdu. Amantii dhugaa ta'uu taragaa qabdu. Amantii sirrii ta'uu taragaa qabdu. Amantii rabbii ta'uu taragaa qabdu. Amantii rabbiin ilma namaa irratti uume ta'uu taragaa qabdu. Islaamummaa malee hin jirtu. Tarii waan kanarratti lakki'anii amantii akkanaa qabaa. Jara na koottaa qabadhaa jettee yoo kan ittiin waamtu jiraatte ammoo inshaallah sirraa dhagahuu barbaadu. Inni lammaffaa isa kana. Inni sadaffaa maalummaa Yesuus Kiristoos irratti. Maalummaan Yesuus Kiristoos Nabi Ciisaan maal barsiise ka jedhu. Ani gabricha rabbiiti, ani ergamaa rabbiiti, humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Eegana ammallee ani kaayoo kootiif hin dhumne ergaa rabbii geessuu dhufe jechoo malee anaaf rabbi wal qixaa miti. Rabbitu na caala, abbaan koo na caala. Eegana ammallee jedhee haala kanaan barsiisu malee guyyama tokko ani waaqa na waaqessa namni na waaqesse jireenya bara bara argata jedheen beeku. Kanaaf wantoota sadiin kanarra dhaabbattee waan barbaadde lakki situ nu banne malee nabiyyoonni kiristaanaa pheenxe ortodoksii kaatolikii namni Abrahaamin jaalattan koottaa pheenxee ta'a yoo kan hunjettu ta'a. Namni Muusee jaalattan koottaa ortodoksii ta'a kaatolikii ta'a Jehoovaa amantii kee waamtee yoo kan hunjettu taati sirraa dhaga'uu barbaada. Maaliifi xurree nabiyyoota rabbii nu himtee karaa sirrii irraa akka nu keettu sirraa barbaanna. Ammallee inni lammaffaa warroonni eegana amantii ragaa qabu islaamummaa qofa amantii ragaa hin qabne irratti yoo ati yeroo amantiin akkanaallee jira hoo jette yaada mataa keetiiti malee eegana ammallee ragaa ta'uu hin danda'u. Yoo akka tasaa jiraate eenxummaan amantii rabbiiti ortodoksummaan kaatolikummaan johoovummaan jettanii yoo kanu himtan taate sinirraa dhageenna as nuu fida. Inni lammaffaa isa sadaffaa Yesuus Kiristoos amanaa jetta yeroo hedduu Yesuus Kiristoositti nuti dhadhaakalee miti ka amanne arkaanni imaanaa 6 jedhama. San keessaa tokko eegana ammallee ergamtoota rabbiiti amanu. Ergamtoota rabbii keessaa tokko Yesuus Kiristoos jechuudha. Nabiyyummaa isaatitti ergama rabbii ta'uu isaatitti gabricha rabbii ta'uu isaatitti ergamni isaa banii Israa'eliif ta'uu isaatitti itti amanneera.
yesuus itti osoo namanne jannatan seenta yoo naan jette waa'ee amanuu irra wal hin dhabne maalummaa isaati ka jedhu irra wal dhabne kanaafuu yesuus kiristoositti lakki ergamaa ta'utti namanina gabricha rabbii jettanii namanina bani israa'eliif ergame jettanii namanina eegana oromoof ergame addunyaafillee ergame yoo nuun jette nutti as fidde lakki gabricha rabbiitii miti ergamaa rabbiitii miti inni waaqa ila kunoo boota akkanaatitti ani waaqa na waaqessa namni ana waaqa jettan jannatanii argattan ka inni jedhee ummata barsiise yoo jiraate qabxii sadiin tanarraa nuu dubbadhu achiin booda gaafilee waan barbaaddellee nutti himte sirraallee inshaallah kan keenya fudhanna bareedaati.